Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedhaa hundi keessaniyyuu. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana barumsa baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabadee dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaa fi ijji keessan jechuudha addunyaa kanarratti namoota baay'ee jechuudha sababa mobaayilaa galgala fayyadamuudhaan namni yeroo ammaa kana yeroo galgala fayyadamu jira jechuudha mobaayila jechuudha akkasumas laaptooppii wantoota baay'ee wantoota garaagaraa galgala fayyadamu jira jechuudha. Kanaafiyyuu kun ija keessan isin balleessaa jira jechuudha. Isa kanaaf furmaanni maaliidha? Karaa kamiin dhibee kana furmaata isaa godhuu dandeenya kan jennu isinitti agarsiisaa jechuudha. Mala salphaadhaan mobaayila keessan haala kamiin akka sirreeffattan hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu sirreeffachuu qabdan jechuudha. Yeroo ammaa addunyaa kanarratti ijji namaa sababa mobaayilaa halkan fayyadamuudhaan yookiin ifaa dhaamsaniitiin fayyadamuudhaan baay'ee tokko miidhamu jira jechuudha. Ijji namaa haga baduu mara gafu jira jechuudha. Kanaafiyyuu isiniyyuu ofirra beekuu dandeettan jechuudha. Yeroo ammaa ifaa dhaamsanii yeroo baay'ee galgala mobaayila fayyadamtan ijji keessa yeroo dheeraa fayyadamtanii ilaaltan akkam tokko isin ta'a jechuudha. Isin boottiin maal jedha. Kanaafiyyuu haala kanaan akkami akka sirreeffatan maa ifaallee dhaamsan akka haga barbaadan ilaaluu dandeettan jechuudha. Kanaafiyyuu settingii keessan isinitti agarsiisaa karaa kamiin akka sirreeffatan jechuudha. Dark mode isaa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee tokko miidhaa guddaa namarraan geessa jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasumas warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa taatan jechuudha maamila keenya ta'uudhaaf subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoon kun baay'ee tokko barbaachisaadha nama hunda bira akka ga'u laayikii godhaa jechuudha. Share waliif godhaa jechuudha. Laazimu viidiyoon kun nama hunda bira ga'uu qaba. Kun fayyaadha jechuudha. Saba keetiif yoo kan yaaddu ta'e viidiyoo kana share gochuu qabdaa nama hunda bira ga'uu qaba. Waan xiqqaan fakkaata malee waan guddaadha. Kanaafiyyuu fayyaa ija keessanii eeggadhaa isiniin jedha. Haasaa isinitti dheeressee jira dhiifamaa jechuudha. Viidiyoo biraallee baay'ee miidhagaa jira. Kanaafiyyuu seentaniitiin ilaaluu qabdan jechuudha. Waan baay'ee tokko irraa barattu viidiyoo 100 jira. Kanaafiyyuu seentanii Ashimtuu Be'ooroo jalaa waan barbaadan argachuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyyaa. Bilbila fayyaa ija keessanii eeggachuu qabdan jechuudha. Ijji keessan bataam isin miidhamu jirti isin agartan malee jechuudha. Isinitti hin fakkaataan jiru malee yeroodhaa yerootti miidhamu jirti jechuudha. Isa kana sirreeffatuudhaaf jechuu fakkeenyaa fi mee haala kanaan jechuudha. Iddoo bilbilaa kana keessanii haa ilaaluu kun haala kanaan iskiriiniin akkana haala kanaan addaataa jechuudha kun. Inni kun yeroo halkanii yeroo galgalaa fa'aa baay'ee tokko isin miidha jechuudha. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan isa kanneen kun argitanii haala kanaan duubni isaa iskiriiniin adiin kun baay'ee tokko isin miidha jechuudha. Isa kana sirreeffachuu barbaadan mala salphaadhaan maal gootan jechuudha. Haala kanaan gubbaa isaa kana qabdanii akkana gad harkistanii jechuudha. Gad harkistanii yoo jettan kun haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Isa kana sirreessuu barbaadan kun as dhuftanii jechuudha. Night mode isa jedhu kana argitanii isa kanarra gootan jechuudha kun. Haala kanaan yoo gootaniitiin hin jettan kun argitanii haala kanaan isinii sirratee jira jechuudha kun argitanii kun. Inni kun isinii gurraachate ija keessanii baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Mee fakkeenyaa fi iddoo bilbilaadhaan haa ilaallu. Settingiin hundi wanni marti isinii jijjiiramaa jechuudha kun haala kanaan argitanii. Isa kana haala kanaan gurraacha kana yoo deeffatan galgala sa'aa barbaaddan yoo ilaaltan fayyaa ija keessaniitiif baay'ee bareedaa jechuudha. Kun baay'ee tokko isin fayyada jechuudha. Haala kanaan kan biraas kan hafe aspira jechuu kun argitanii biluu laayit jedhu kan argitanii isa kana biluu kanallee on gootanii jechuudha. Haala kanaan dimzizzi jedha fuula keessaniif baay'ee bareedaa jechuudha. Ija keessaniif baay'ee bareedaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa isiniin jedha. Baay'ee tokko fayyaa ija keessanii eeggadhaa hadaraa dhugaa isinitti hima. Nama meeqatu nama baay'eetu namni lakkoofsa hin qabne ijji isaa bilbila kana irraa kan ka'e baduutti jira jechuudha. Kanaafiyyuu sirreeffadhaa isiniin jedha. Waan baay'ee tokko salphaadhaa jechuudha. Application isin barbaachisu waan tokko illee isin barbaachisu haala kanaan sirreeffadhaa. Facebook keessallee haala kanaan seentanii jechuudha. Dark mode isaa jijjiiratan jechuudha. Ifaa yoo isinitti ife akka malee jechuudha. Haala kanaan achi bira tuqxanii jechuudha. Sararaasii kana sadiin kana haala kanaan gad ooftaniitiin yoo jettan settingii kan jedhu barbaaddanii jechuudha. Kun aspira haala kanaan jechuudha. Aspira settingis bakka jedhu kanarra kilik gootanii jechuudha. Haala kanaan olooftan jechuudha. Kun aspira jira jechuudha. Dark mode kun isa kana oonii gootan jechuudha kun argitanii duraan ifaa ture jechuudha. Ni addaata ture amma dammoo gurraacha naa ta'a jechuudha. Haala kanaan mee of duuba deebinee haa ilaallu jechuudha. Kun amma argitanii
Facebook ni kiyya kunoo amma kunoo duubni isaa gurraachaa jechuudha kunoo haala kanaan jechuudha kunoo argitanii olooftanii yoo ilaaltan waan takka jechuudha. Kanaafuu haala kanaan gurraacha ta'e isin mul'atuu danda'a jechuudha. Itti aanu jechuudha Telegram illee haala kamiin dark mode isaa akka jijjiiratan jechuudha. Telegram kanarratti haala kanaan ni ooftan jechuudha. As dhuftanii sarara sadiin kan argitanii aspara achirra kilik gootanii jechuudha. Haala kanaan kun aspara jira jechuudha argitanii amma ni addaataa jira miti argaartanii iskiriinichi kun amma night mode kadhu kana yoo aan on godhe jechuudha. Kunoo haala kanaan naaf gurraachatee jira jechuudha argitanii iskiriinichi isaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa isiniin jedha. Fayyaa keessanii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Telegram aappii hundayyuu haala kanaan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti tolu hunda isaa jechuudha. Waan mobaayila keessan irra jiru hunda haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii hunda isaa waan baay'ee tokko namatti ammas meeqa biraa isinii dabalaa jechuudha. YouTube isinii dabalaa jechuudha. YouTube dark mode isaa yookiin ifaa iskiriinii isaa akkamii haala kamiin akka jirtan kan YouTube isinii dabalaa jechuudha. Namoonni baay'een kan YouTube kana barbaadaa waan ta'eef haala kanaan ni seentan jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube keessa seentanii jettan as bira dhuftanii iddoo suuraan keessan jiru yookaan logoon jiru kana haala kanaan ni tuttan jechuudha. Acha bira erga tuttanii kaatanii as bira gad deemtanii settings kan jedhu kan argitanii as bira seentanii jechuudha. Haala kanaan seentanii yoo jettan ammas dhuftanii general kan jedhu kana bira as bira tuqtanii jechuudha. Haala kanaan kilik gootanii kunoo as bira dhuftanii dark time jedhaas jechuudha. Barreeffamni hundaayyuu garagara jechuudha. Isa kana amma iskiriinii kan argaartan addaatu jira haala kanaan jechuudha. Kunoo argu jirtanii mee isa kana onaa godhu jechuudha. Kunoo haala kanaan gurraachatee jira jechuudha. Kanaafiyyuu mee of duuballee deebi'eetiniin haala aga barbaadee deeme hamma dhumaa duubni isaa gurraachaa jechuudha. Haala kanaan mee fakkeenyaa fi kunoo yeroo banullee jechuudha. Duubni isaa kun argitanii iskiriiniin isaa kun gurraachaa jechuudha. Haala kanaan ija keessanii baay'ee bareedaa jechuudha. Viidiyoo qofatu isin mul'ata malee duubni isaa gurraacha. Wanni guddaan isin miidhu viidiyoo laaltan caalaa iskiriinii kanaa jechuudha. Haala kanaan sirreeffadhaa isiniin jedha. Waan baay'ee tokko namatti tolu haala kanaan sirreeffadhaa. Yeroo baay'ee YouTube fayyadamtan waan ta'eef YouTube irraan hundayyuu aappii kamiyyuu haala kanaan sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Barumsa itti aanuun haga walitti deebinuuf nagaara naaf tura. Yeroo itti aanu kan kana caalaa midhaagaa qabadhee isiniif dhufa jedheetiin abdii qaba. Akkasuma subscribe share like gochuun dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoon keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Barumsa baay'ee tokko isinitti tolee jira jedheetiin abdii qaba. Kanaafiyyuu fayyaa ija keessanii eeggadhaa. Ijji qaama hunda keenya keessaa kan nu fayyadu ija waan ta'eef kanaafiyyuu yoo ijaan hin ilaalin waan kamiyyuu arguu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu haala kanaan sirreeffadhaa. Hordoftoota kiyyaa yeroo itti aanu barumsa biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkasumas immoo YouTube viidiyoon kun nama hunda bira ga'ee namni hundi akka itti fayyadamu share godhaa like godhaa jechuudha. Akkasumas warroonni maamila keenya hin taane maamila keenya ta'uu yoo barbaaddan yoon viidiyoon keenya isinitti tole subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a isiniin jedha. Kanaafiyyuu yeroo itti aanu waan baay'ee kana caalaa namatti toluu fi kana caalaa isin hawwatu isiniif qabannee dhufna. Akkasumas viidiyoo hundayyuu keessa seenaatii ilaalaa waan baay'ee nama gammachiisuuf argattu jechuudha. Kanaafuu barumsa baay'ee irraa argattu. Akkasumas isinis naa biraa haala kanaan barsiisaa isiniin jedha. Horaa bulaa.